Addunyaan ganda taaba, addunyaan ganda kadaaba, finqee ganda kiraaftaatu. Jalattuutaa fi dinqisiifattoonni keenya sagantaa babbareedaa guyyaadhaa dhageettanii laata. Fuuldura malee duubatti hin deemnu mul'ata qabnaa bakka geenyu jecha dhufee jabaan kan lafa raasuu kan guyyaa eebbana shiidaa isaa bilisa baasun. Dassimil zeena innaan teeqanuun kaanaa darasaachuun guyyaa eebbana shiidaa keessanii baga geessanii jennaan. Duraan duusinee munashinni keenya bayaan aliyyi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jedhan. Obboleeyyan keenya biyyaa fala kan jirtan salam tanti qilleensa darbuudhaan isinaa geettu jedhan. Guyyaa eebbana shiidaa kiyyaan hundi keessanuu kabajaaf jaalalaan sagantaa babbareedduu tana kanarraa dhuunfaan jechuun isin beeksisanii jiru. Bakki ittiin eebbana shiidaa kanaaleen markaza Khalid bin Walid irraa ustaaziin keenya Abuu Sayyid assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh jedhan. Hundi keessanuu guyyaa eebbana shiidaa kanaan fazakkirin nafaati zikraa kuma kanaan dura xalaa waamicha obbolummaa kennaa isinii raabsine ajajja xalaa kennaa fudhattaniin sagantaa babbareedduu tanaaf firamtan jechuudhaan maarree keessummaan sagantaa kanaa sheelee jimmaatii fi maarree ustaaz ibsaatanillee sagantaa babbareedduu tanaaf firamanii jiru. Munashida keenya beekamaa Ismaal Abbaa Milkeetii fi maarree ustaaz Xaahir Galatooleen erga xalaa waamicha obbolummaa kennaa nu raabsitaniin guyyaaf saatii keenya qofa eeggataarraa absiraa jedhan. Maarree munashidni keenya bayaan aliyyiin nashiidaa babbareedduu dhaloota gireetiif furmaata gurguddootaatu qabatee dhufe waan ta'eef hundi keessanuu gammachuun babbareedduun akkasiniin darbinee jedhan. Ustaazotaa fi barattoonni markazoota adda addaarraa firaman waayisaa ban qabanni jenna. Maarree guyyaan eebbana shiidaa kanaallee akka lakkoofsa Ingiliziitti bara 2024 baatii 5 guyyaa 9 guyyaa jimaata galgala. Sagantaan babbareedaan kun akka saatii biyya Oromiyaatti ulessaa takkul mishiit jechuudhaan akka saatii Suudi Arabiyaatti saa 8 fulakkataa labboonsaadhaan ni geggeeffama jenna. Akka saatii biyya Dubaay saa 9 fulakkaa nafsu jecha korii geggeessituun sagantaa kanaallee ustaazota sagantaa geggeessuudhaan muuxannoo gurguddaa qaban sagantaa kanarratti kaadhimamanii jiru. Maarree obboleeyyan keenya hundi keessanuu sagantaa kanaaf firamtanii dhuftan waan ta'eef maarree sagantaa qabannaan keessanuu beeksifnaan qilleensa rassine olchina absiraa jedhan. Dhangaalee nyaataa hundul qixxeeffannee simannaa keessan qofa eeggataarraa absiraa jechuudhaan irraa namni irraa nafinaa jecha maarree munashinni keenya bayaan aliyyi baga gammadda jenna. Qindeessaan sagantaa kanaa Gadaa Istiidiyoo.